akkam jirtu baga jiraattan ilmaan Oromoodhaan naga jirtu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen yookiin ammoo Oromoonni amantii Musliimaa baga jiraattan baga qilleensarraa walitti deebine har'a wanti dhufee fi ani waa hedduu dubbachuu fi miti mee dhiifama naa godhaa xiqqoo waa jijjiiruu qaba. Obsana. Nah, obsa. Yes, somehow wanti haalli siyaasaan Oromoodhaa maaltu jira, maaliif dhabamtanii, maaliif baddanii warri jettan hedduun keessan ni jirtanii hundi isaatu nama hanga nama abdatu yookiin ammoo hanga waa namarraa eeguuf nama gaafata. Tokko tokko ammootu warra gammadu jira yeroo nuti karaa irraa xiqqoo qilleensarraa namni faffagaatu waan qabsoon uummata Oromoo mo'atan warri itti fakkaatu illee jira warri diinaa warri gammadu but everything is for reason waa hundinuu sababa qaba. Yeroo tokko tokko callisuudhaan diina sodaachisuun diinuma mataa isaatu waan diinni isaa yaadu eega diina taane ifatti ol beekuun barbaachisaadha. Isinillee baga jiraattanii warri qilleensarraa baga jiraattinaan jedhaa jirtanii wanti tokko Oromoo wanti beekuu qabu nuyi fi mootummaan Itoophiyaa diina kan jala sararree walitti himuun barbaachisaadha. An akka nam tokkootti anis mootummaa Itoophiyaatiif diina mootummaan Itoophiyaas anaaf diina. Abiy Ahmed anaaf diina anis Abiy Ahmediif diina. Kana ifatti beekuun barbaachisaadha. Namni sabaaf qabsaafa jedhu diinni keenya jalqabarraa waan an jedhaa turetu sagaleen gaarii miti ka jettu I think yoo biltsiginnaa hin taane kanaa olmee amma cheeggodhi. Namni sagaleen biltsiginnaa hin taane yoo biltsiginnaa hin taane amma naa cheeggodhi. Yeroo tokko tokko warri biltsiginnaa kuni Ermiyaas ammoo sagaleen akkami? Amma akkami? Amma akkami? Alhamdulillah, I'm fine. Waa hedduutu walitti na harkaa dhufee xiqqoo iskeejula hanga sirreeffadhutti baga jiraattanii biizii ta'utu ture maaliif yoo jettan manni barumsaa koo urga baname torbaan sadii torbaan lamaan duraa osoma mana barumsaa deemu osoma barsiisu ganama sa'a booda irratti hirmaachaatiin ture san qofaallee miti siyaasaan tunillee yeroo takka takka maarshii qabaa deemuun barbaachisaadha. Yeroo hunda ganama galgala yoo fiigaallee oolte ji'a lama fi guyyaa meeqa almost ji'a lamaaf guyyaa 25 ji'a tokkoof guyyaa 25f an totally 100% sa'aatii 20 ol dalagaa turreerra sa'aatii 20 ol dalagaa turre san keessatti adunyaan Oromoo maal akka taate baratteerti. Akkuma Oromootitti jechuudha. Oromoon bara kana seenaa isaa maalummaan Oromoo baratee bu'aa hanga har'aa qabsoo Oromoo keessatti bu'aalee yeroo saffisaan yookiin ammoo ji'a lama yeroo hin guunne keessatti Oromoon bu'aan inni buuse akka waggoota ji'a lamaan kan inni ji'a lama keessatti bu'aa buufne kana yoomillee buufne hin beekne dhugaa walii himuudhaaf yoo taate maalii dha'oo jettanii ji'a lama keessatti Ameerikaan Itoophiyaa irraa waan fedheef waa ta'u Oromiyaa Itoophiyaa irraa gargaarsa dhaabuun World Banking gargaarsa Itoophiyaa irraa dhaabuun in the history of qabsoo biyya sanaa godhamu irratti osoma diinni alagaan faallaa keenya dalaguyyuu $2 billion yookiin ammoo 130 million almost 2.13 billion mootummaan Itoophiyaa dhabuu jechuun bu'aan qabsoon ummata Oromoo irraa buuse hiriira bahuun buuse iyyuun faayidaan inni buuse hojiin advokeesii hojjetame hojii olaanaadhaa fi adunyaan sadarkaa hundarratti Oromoo akka dhageeffatte sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf yoo adunyaan si dhageeffatte erga adunyaan rakkoo kan kee agartee booda adunyaan guyyaa san keessatti tarkaanfii fudhattu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Adunyaan akkanumaan tarkaanfii fudhattee nama tokko aangoo sanarraa illee remove namarraa hin gootu. There are steps. Steppii qaba. Oromoon amma wanti inni beekuu qabu ajandaan aan dhufee fi qabsoo dubartootaa fi galata dubartootaa hirmaannaa dubartoonni Oromoo bara kana godhan isaaniif waan sana dhiira irraa barsiisuudhaaf namni dhiiraa akka achirraa baratuuf gochuudhaaf garuu osoo waan sanitti dhadhe booda waan jedhuu qabutu jira. Oromoo sirriitti waa badhaa. Qabsoon Oromoodha bara kana osoo Oromoo walakkaan isii garaadhaaf bitamtee manatti galtee iyyuu teessu
osoo oromoonni hanga ta'e tokko gadi bahanii ummata afoo dhaabachuu jarri dadhabanu garaadhaaf jecha dadhabanu qabsoon ummata oromoodhaa sadarkaa olaanaa geetti. Qabsaa'onni oromoo kanneen dur abaa'oo keessatti himaman kanneen dur qabsoo ummata oromoo keessatti himaman hundi isaanii garaadhaaf Abiyyi Ahmad jaratti yeroo galanitti warroonni gadhatti naman warroonni haqatti amanan ammoo qabsoo sabaa fuudhanii qabsoo sabaa gaggeessanii bu'aan kana hin jedhamne argameera. Oromoon akka malee mo'atee jira amma namatti mul'attu. Wanti kun mo'achuu oromoodhaa bu'aa argisiisuu qabsoo ummata oromoo kana yoo teetti agarta. Yoo teettee keessaa dhaabattee mee oromoon bu'aa maal argamsiisee oromoon ji'a har'aa eessa ture ji'a lamaan har'aa eessa ture har'a eessa jira kan jedhu namoonni tokko maal jedhan Jawaar Mohammad hidhaa waan jira hayyoonni keenya hidhamanii jiranii oromoonni du'aa jiranii bu'aan qabsoo kanaa hin jiru warri jedhellee madaalu jira dogongora olaana walabummaan taatee bilisummaan wareegama malee hin dhuftu kana jala sararaa beeka yoo yeroon geesseen osoo hin duune yeroon geesseen lubbuu isaa osoo hin kennine ilmaan yeroon geesseetiif bilisummaan hin dhuftu generationiin kaleessa ture du'aa as gahe generationiin har'a jirullee du'eeti generationiin uf duraatiif bilisummaa fida malee akkanumatti lafaa ka'amee bilisummaan bilaash argamtu hin jirtu. Bilisummaan bilaash argamtu hin jirtu. Kana jala sarara hubadhaa. Namoonni tokko akkuma waa takka hubadhaa. Akkuma wareegamni ilmaan Oromoodhaa dabalaa deemu. Akkuma gidiraan Oromoo irratti dabalaa deemuun. Akkuma rakkinni Oromoo irratti dabalaa deemuun. Akkuma ilmaan Oromoodhaa dhiibamaa deemaniin bilisummaan Oromoo dhufaa deemu. Oromoon bilisummatti dhiyaataa deemaa jechuudha. Akkuma Oromoo irratti dhiibbaan gaggeeffamu jira. Yoo Oromoo irratti dhiibbaan gaggeeffamuu baate, yoo Oromoon rakkachuu baate, yoo Oromoon wallee yoo osoo argachuu baate, yoo kan hin tuqamne taate, qe'ee isaa irratti nagaumaan bahee kan galuuyyuu yoo ta'e, biyya isaa yoo bulchuu kan hin dandeenye taate Oromoon ni rafa. Kanaaf Oromoon wanti amma gahu Oromoo irra gahe kun Oromoo hirribaa kaasee Oromoon qabsoo isaa tana gara haqaatitti akka deemsisu faayidaa olaanaa qaba. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa Abiyyi Ahmad osoo fagoo hin deemin osoo karaa irraa hedduu fagaateetiin Oromootti gufuu hin ta'in Abiyyi Ahmad maal akka inni ta'e waraabessa guyyaa falkanii ka guyyaa qofaa miti beekaa yeqanjib jedhe warra maqalee galeen waraabessa halkanii fi guyyaa waraabessa qe'ee keessaa ta'ee mul'achuun Abiyyi Ahmad Oromoodhaaf Rabbi dubbachuu isaa agarsiisa. Rabbi Oromoo waliin jiraachuu isaa agarsiisa. Rabbi haqa Oromoo osoo bultee hin oolle dhiiga ilmaan Oromoodhaa 2015-16 qofa keessatti hora arsadee irra dhumatan Oromiyaa guutuu irra dhumatan sana hunda lakki fagoo isin hin deemsisu. Namtichi kun isin hin deemuu hin danda'u. Oromoodhaaf namni kun faayidaa hin qabu. Karaa dheeraa ittiin isin deemsisuu hin danda'u. Kanaaf Oromoo gadi bahaa falmadhaa kan jedhu red light nu barsiisee jechuudha. Kanaaf Oromoonni dogongorri nu bira illee jiraatu. Dogongorri hayyoota keenya yookiin hooggansoota keenya bira illee yoo jiraatu Oromoon ammoo hooggansa isaa amanee waa hundaa kenne hooggansa isaa amanuu isaa ufgataa allee Rabbi hin gatu akkuma jedhan san Rabbi Oromoo hin ganne. Kana sirriitti hubadhaa Oromoo hamileen kutatinaa. Oromoo wanti Rabbiin godheef Rabbitu nuuf iyye. Rabbitu nuuf lallabe. Amma yeroo tokko namoonni tokko maal jedhan awoo Rabbitti iyyine Rabbiin kadhanne Rabbi maaf nu dhageenan. Rabbiin akka Oromoo dhagahe saba biraa hin dhageenye Oromoon. Kana jala sarara hubadhaa. Du'a qofa laalina. Du'a qofaa miti. Nama waggaa dhibbaaf gabrummaa jalatti nu hidhuudhaaf ka'e jalaa Rabbi nu deebisuudhaaf amalli Abiyyi Ahmad dafee mul'ate. Kuni waan jaba. Kuni waan guddaa. Namni amma maalii du'a namaa qofa laala no? Bilisummaan du'a malee hin jirtu. Osoo Oromoon akka gabroota Ameerikaa keessa gabroonfamanii akka Native Amerikaanii akka warra biyya kanaatitti gabrummaan irra daran osoo itti hammaattee Oromoon bilisoomuudhaaf ji'a lamaa olitti hin fudhatu. Ji'a lamaa olitti hin fudhatu bilisoomuudhaaf yeroo ammaa kan sammuu qarame qabu jechuudha. Kan qeerroo lubbuu ofii yookiin du'a moo'ate yeroo qabu. Kanaaf Oromoon kan kufaa jiru kan cabaa jiru akkuma buluun kan lafti itti dukkanaa'aa jirtu mootummaa Abiyyi Ahmad yookiin ammootu qaama biltsiginnaa jedhamu kana gara deeman dhabanii jiran maallaqa kiisaa fixatanii jiran waan godhan wallaalanii jiran waan godhan waa wallaalaniif assaayimentii nuti asiisaaniif kennaa turre san amma hujii malee sana qulqulleessaa jiru jarri. Assaayimentii nuuf kennuu yaadanii turani garuu harkaa gara galchinee jirra Oromoo kana sirriitti hubadhaa. Maali wanti nuti harkaa gara galchine? Tokkoffaa Itoophiyaa keessatti waraana amantiitu jira jedhanii isaan labsan. Nuti maal goone Ameerikaa irratti? No, this is completely kijiba kun. Abbootii amantii walitti finne abbootiin amantii hundi isaanii waliin dhaabbatanii Oromoon amantiidhaanii wallolee hin beeku taakkaidha. Assaayimentii nuti isaaf kennin
kana desproof goone deebi'ee isaan mataa dhukkubse aha Ameerikaa keessa ta'anii abbootiin amantii kana jedhani mootummaan Ameerikaa kana nu dhaga'aa hin jiru akkam taana kan jedhu amma ganda keessa fiiguu eegalan takka hubadhaa sirriidha assignmentii kennineef kun lammaffaa dubartoonni hiriira hoogganuu qabanii dubartoonni hiriira afoo deemuu qabanii qeerroodhaa fi namoonni biraa dhiirri dudda duubaan deemuu qaban jennee assignmentii kennineef mootiin hiriira dubartoonni hooggantu dhahe mootiin hiriira dubartoonni hooggamtutti qawwee isaa qarate diina isa dhumaa ka dhumaa eenyuufuu ka hirrifan akka ta'u ifa adii ka adunyaan illee jechuudha laalaa wadhaan kan advantage isaa adunyaan illee akkaataan itti ilaaltu maali mootiin namna tokko dubartoota hiriira deeman dubartii irratti rasaasa dhukaasuun dubartii ajjeesuun dubartii tumuun dubartii hidhuun salphina mootummaa sadarkaa mootummaa adunyaatti illee akka salphaatti kan laalamu kanaaf Oromoon qabsoolee ji'a lamaan goone kana keessatti hiriirri dubartoota awwadaa irraa eegalame hiriirri dubartoota harargee irraa eegalame arsiidhaan itti fufuu danda'u qaba kaleerlee dhugaa walitti himuu qabna gama biraatiin amma rakkoloota qabnullee dhugaa jirtu walitti himaa dabarra malee bira hin dabarru kanaaf dubartoonni Itoophiyaa keessattuu dubartoonni Oromoo fi saba cunqurfamaadha hiriira biyyattii sana keessatti gaggeeffamu balaan fedhe haa bu'u adda durummaadhaan hoogganaatii itti fufa ati siinqee qabadha Ameerikaa keessatti modeela isaa Minnesota irraa eegalchiisnee isin agarsiisnee turre waan kana sababa maleedhaa miti kuni faayidaan inni qabu miidhaan guyyaa dubartoonni keenya manatti illee du'aa jiran dubartoonni keenya manatti illee gudeedamaa jiran dubartoonni keenya osoo waa takka hin godhin mana irraa qabamanii mana hidhaatti guuramaa jiran garuu hiriira nagaa bahanii siinqee qabatanii rabbii isaanii kadhataa mootummaa kanatti yoo hiriira bahaniitiin tuqame isii manattuu duutu isii manattuu hidhamtu guyyaa hiriira dhiira wajjin illee baate kan garfamtu kan hidhaan irraa hin hafne kan gudeedamuun irraa hin hafne yoo taatu hiriira mirga dubartootaa kabachiisu dubartoonni qofti hiriira bahanii adunyaadhaaf illee rakkoo isaanii ibsanii sana booda tarkaanfii fedhe haa fudhatu adunyaan nu wajjin jirti jechuudha kanaaf dhimmi hiriirri dubartootaan hoogganamu yeroo eegalamu vaaliyuun isaa vaaliyuu xiqqaadhaa miti baay'ee olaanaadha jechuudha kanaaf ka'umsi karoorri Minnesota irratti hiriirri dubartootaan hoogganamu jiraachuu qaba ateeteedhaan baamuun jiraachuudha qabamaa jedhamee wanti murtaa'ee hojiitti seenameef jechuudha kanaaf dubartoonni awwadaay dubartoonni harargeedha galanni keessan galata olaana ammas jabaadha itti fufa garuu komiin qaba eenyurraa komii qaba maal qabsoon Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tanaa gaggeeffamaa jiru bal'inaan kan deemaa jiru arsiidhaa fi lafa harargee kana keessatti mootummaan biltsiginnaallee kan irratti xiyyeeffatee nama fixaa jiru daa'imman irratti fixaa jiru lafa kana irratti Oromoon amma eessa jirtiidha yeroon amma yeroo dhaabbattee uf ivaaluweet gootuu fi Oromoon hundi isaatu tokkummaadhaan gadi bahee diina kana ofirraa cabsu yerootti qabuudhaan kanaaf namni yeroo baay'ee namoonni tokko maal yaadan beektanii kaleessa yeroo ana diinni na dha'u cal'istee natti ilaaltee har'a anillee kakaleessa gogummaa kaleessaa isin yaa'imne gogummaan kaleessaa sababa abaa'oo shanee wajjii wal qabatee yeroo wallagga keessaa waraanni akka galu godhamu waraanni sun yoo gale yookaan waliin galu yookaan waliin hafu jedhaa ture akka nam tokkotti abaa'oon shanee yookaan bosonatti hafu wal qabatee yookaan wal qabatee galuudha jedhaa ture addaan ciccitanii hafuun sun jalqaba irratti balaa inni geessanii beeku addaan ciccitanii hafuun sun jechuudha addaan ciccitanii hafuun sun balaa inni geesse keessaa tokko Oromoon miidhaa wallagga irra jiru Oromoon miidhaa gujii irra gahaa jiru akka Oromootitti akka waliin hin dhaabbanne godhee jira kana ifatti beeka osoo guyyaa sana tootaalii kuun hafee kun wal faana galee Oromoon akkasitti hin callisuu ture Oromoon wal bira dhaabbataa ture amma dubbiin jirtu maaliree kaleessa ana bira hin dhaabbanne har'a ani ka'ee hiriiran ba'u jettee teetta taanaa wallaggaa fi gujiin boru ganama waraabessi kun walakkaa biyyaa arsiidhaa fi harargee mataa keessa erga cabsee booda ol garagaleetiin ammallee simat deebi'a kanaaf hiriirri kana booda istirateejiin qeerroodhaa kana booda kan bahu jechuudha Oromoo guutuu sadarkaa ittiin dammaqsuun ta'uu qabaadha Oromoo guutuu sadarkaa ittiin dammaqsuun ta'uu qabaadha kanaaf miidiyaaleen Oromoodhaa aktiivistoonni Oromoodhaa kanneen labsii qeerroodhaa labsii qeerroodhaa adda tursiisuun hin barbaachisu labsiin qeerroo waan after the other ta'uu qabaadha yoo isin jidduudhaan cal'istanii boqattan wanti inni fidu maalidha mootummaa sanaaf boqonnaa kennaa jirtan kanaaf rogeeyyiin Oromoodhaa kanneen qeerroo Oromoo irraa labsiin qeerroo Oromoo irraa ba'u isin bira gaheetiin labsan qeerroo Oromootiin communicate gootanii hatattamaan
hiriirri yookiin ammootu lagannaan yookiin ammootu karaa cufuun yookiin ammootu gabayaa lagachuun hatattamaan hojiitti deebi'uu qabaadha. Hatattamaan halkanii guyyaa osoo hin jedhamne jechuudha. Kana ta'uu baannaan mootummaadhaaf yookiin ammootu Abiyyi Ahmadiif yeroo kennu waan ta'uuf hatattamaan bultanii osoo hin oolle kuni gaafii akka wanti labsamuu barbaachisuufi. By the way, wanti kun qeerroon Oromiyaa irraa ergaa yoo ergan hatattamaan wanti kun gannuu haa dhiifamu jedhaaran. Kuni kan ta'u maal wanti labsamuuf waan biraatii miti beeki. Oromiyaa guutuu bifa wal fakkaatuun qabsoon uummata Oromoo yeroo takkatti akka deemuuf. Kanaafi imaammanni yookiin ammootu tarsiimoon itti aanu hatattamaan akka gadi dhiifamuu qabu. Labsiin qeerroodhaa hatattamaan karaa mootummaan eeguu hin dandeenyeen hojiitti deebi'uu danda'uu qaba. Sana ta'uu baannaan boqonnaa mootummaadhaaf kennuun Oromoodhaaf ammootu qeerroo mana isaatii ba'ee bosona keessa jiruuf hamilee isaa tuquu waan danda'uuf kuni hatattamaan akka gad dhiifamuudha. Holdi gootanii hin taa'ina. Labsiin jira labsii sana holdi gootanii hin taa'ina. Labsii sana hatattamaan gadhiisaa. Mootummaa kana laamsheessuun mootummaa kana kuffisuun yeroon isaa ammaadhaadha. Kuni kana jedha. Because yeroo tokko namoonni gara garaa jaabii hojii yookiin dalagaa gahee isaanii fudhatanii waan san labsan sun yoo isaan irra ta'an nuti cadhisnee ilaaluun dirqama waan nutti ta'uu cadhisee akka ilaalle waan nu godhuufi kuni hatattamaan hojii irra ooluu qabaadha. Inni biraa dubartoota Oromooti. Dubartoonni Oromoo eessumaayyuu jirtan bara kana gaheen qabsoo Oromootiif isin gootan yeroon isaa gaheellee yeroo galanni walii kennamu ta'uus baatu wanti isin hanga har'aatti hojjettan waan galata olaanaa qabudha. Waan galata olaanaa qabudha. Garuu galanni dhumaa fi kabajaan haawwan Oromootiif godhamu kabajaan dubartoota Oromootiif godhamuu qabu yeroon isaa hin geenye. Amma waa ta'uti wanti hanga har'aa gootan waan nama jajjabeessu waan abbootii yookiin ammootu abbootii warraa yookiin ammootu namoota dhiiraa warra manatti galee taa'u warra lubbuu isaaniitiif sodaatee gadi bahee dubbachuu dadhaban warra mana tokko Itoophiyaa keessa ijaaratanii yoo an kana dubbadhe mana kiyyatu narraa gubataa jedhanii warra booyan warra saniif modeela gaarii taatanii dubartoonni throughout the world jirtan Itoophiyaa irraa kaasee hanga sadarkaa addunyaa irra jirtan dubartoonni Oromoodhaa gaheen isin taphattan warraaqsi isin gootan hojiin isin hojjettan bilisummaa Oromooti galanni keessan. Garuu akka nama tokkootti dubartoonni Oromoo osoo geebni kan kennamuuf taate barri geeba isin itti fudhattan bara kana jechuudha. Barri geeba dubartoonni Oromoo qabsoo Oromoo irratti fudhattan bara dhiirri manguddoonni biltsiginnaa walitti qabdeetiin biyya keessatti namaan rakkistu dubartoonni Oromoo ammoo gadi baatee hiriira baatu bara kana jechuudha. Barri kuni bara haawwan Oromoo qabsoo seente waan ta'eef dargiin maal jedha abiyoot yaalaa seetoo itti tasaatufoo gibuun ayimataaf jedha. Kanaaf Oromoon lammata akka hin gabroomne qabsoo dubartootaa fi qabsoo ijoolleen gootuun mirkanaa'ee jira. Kanaaf Oromoon yeroo gabaabaa booda ji'a 2 ta'uu danda'a, ji'a 3 ta'uu danda'a. Mootummaan kun seeraan yeroon inni qabu yeroo torbaan muraasatu isaaf hafe. Torbaan afur qofa isaaf hafe beekaa kana Oromoo. Mootummaa Abiyyi Ahmed seeraa dhabuudhaaf jechuudha. Seeraa bahuudhaaf torbaan 4 qofatu isaa hafe. Mootummaa torbaan 4 isaaf hafe kana keessatti qabsoon biyya keessatti godhamte. Finiinsanii deemuun ammas labsii qeerroo hatattamaan bahee hojii irra ooluun mootummaan kun dafee akka hirkaa akka kennu taasisaa jira. Kanaaf mootummaan kun maskaramii 30 booda mootummaa seer dhabeessa. Mootummaa mirga biyya sana bulchuu hin qabne. Mootummaa gibira qonnaan bulaa irraa guuruudhaaf mirga hin qabnedha. Mootummaa naggaadee irraa gibira guuruudhaaf mirga hin qabnedha. Mootummaa hojjettoota mootummaa irraa gibira guuruudhaaf mirga hin qabnedha. Mootummaa dandeettii yookiin kallattii yookiin seerri inni mindaa hojjetaa ittiin kafalullee hin qabnedha. Kana sirriitti jala sararaa hubadhaa. So mootummichi kun mootummaa September 30 yookiin ammoo maskaramii 30 booda seer dhabeessa. Ifaan ifatte jechuudha. From gandarraa ka'ee hanga sadarkaa addunyaatti Abiyyi Ahmed aangoon isaa mootummaan Abiyyi Ahmed akkuma walii galaatittu mirga biyya sana bulchuu seeraan hin qabu. Kanaaf mootummaan kun biyya alaa wajjin sana booda walii galtee uumuu hin danda'u. Biyyoonni alaa ammallee mootummaa kana wajjin walii galtee uumuu hin danda'an. Hatattamaan hojii isaa aangoo uummataaf as rakkabuu qaba jechuudha. Kanaaf
yeroo ji'a takkitti hafteetan torbaan arfan haftee kana keessatti istirateejiin qabsoo ummata Oromoodha mootummaa kana kuffisuudhaaf mootummaa kana daaraa nyaachisuudhaaf baay'ee murteessaa. Kanaaf dhimmi kuni dhimmi mootummaa torbaan afur seera qabeessummaadhaan aangoon seera qabeessummaa isaa torbaan afurii qofti hafteef kan maal goonee laamshessinaan istirateejiin bareedaan tarsiimoon bareedaan olee hatattamaan hojiirra ooluu qaba. Tarsiimoo hedduutu jira dhugaa dubbachuuf. Mootummaa kana gaafii tokko malee torbaan afur keessatti daaraa gochuun Abiy Ahmed biyyaa baqatee akka bahu gochuun gaafii tokko malee shakkii tokko malee akka danda'amu nan beeka. Ni danda'ama. Kan danda'amu garuu ammoo yeroon geessee biyya alaatii ni miti. Anaa biyya alaa irraa dubbadhu kanaa miti. Qabsoo Oromoon waliigalee bahaa hanga dhiyaatti kaabaa hanga kibbaatti godhu afaan tokkoon gadi bahanii mormu afaan tokkoon akka jarriin sochooni godhuun yoo danda'ama ta'e this is simply uf kennuu qeerroo biyyaa san gaafatayu. Kana goonaan ammootu abadan Abiy Ahmed kana booda Oromoo bakka hin bu'u Oromoodhaaf faayidaa hin qabu Oromoon hin filanne Oromoo miti ka isa filate nafxanyoota ka inni hojjetaa fi jiru nafxanyoota mootummaa nafxanyootaa fi hojjetu Oromoo wanti taa'ee eeggatu hin jiru hanga inni Xaaliyaaniin Oromoo uummanni Itoophiyaa yoom ofirraa kaase Xaaliyaaniin jalqaba karaa nagaatiin ofi fudhataniit booda guyyaa isaan kooraa dudda Oromoo irratti fe'uu eegaltu kooraa dudda Saalmotaa irratti fe'uu jarri eegaltu uummanni ofirraa dha'e waggaa 5 keessatti jechuudha. Xaaliyaanii Abiy Ahmed miti Abiy Ahmed kana kolkollee ganda keessatti kophee generaalota Tigree qulqulleessaa tasfanyaa ta'ee guddatee fi achi jala guddateedhaan aangoo 4 kiiloo unbelievable dream hin taaneen 4 kiiloo seenu tasaaktollataan allaqe bakka the dream is over. Abiy Ahmed ሰባተኛ ንጉስ መሆን ነው ሆኗል አለቀ። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን የመግዛት መብት የለው አቅምም የለው አበቃ። የአቢይ አህመድ ጉዳይ ድሪሙ 4 ኪሎ መግባት ነው። 4 ኪሎ ገብቷል። 4 ኪሎ የገባ በሙሉ በሰላማዊ መንገድ አይወጣም ወይ ህይወቱ ጠፍቶ ነው የሚወጣ ወይ ደግሞ አገሪቷን በታትኖ ነው የሚወጣው። ስለዚህ አቢይ አህመድ በአስቸኳይ ስልጣኑን አስረክብ ለህዝብ። ይህን ካላደረክ ግን የመጨረሻ ነገር ይመጣል። ለህይወትም ማንም ዞር ብሎ አንተን የሚተው የለም። we will never let you to leave Ethiopia። ይሄን በግልጽ ወቅ ግልጽ ኤኙን ለቤኩ ደንደው ቀበ ከና የሮቶ ኮቶ ሚዲያ ላይ ገረገራረት ይወዱበት ነው ሚርገዱበቹ ደብዳ ፌስቡክ ይየረት ገሩ I do have a right። አቢይ አህመድ ከነጃለ ሰራራቲማ አቢይ አህመድ አበደን አቲ ኢትዮጵያ እራባቴ mirgi ati biyya kamuu lubbuun itti jiraattu hin qabaattu. Kana jala sarari beek. I cannot say this on OMN. I cannot say this on other media. That is why I don't like medias. Media le gara mal kanaaf na jibbisiisa. Freedom of speech kan kenjiru. Abiy Ahmed yakkamada. Abiy Ahmed dhiiga ilmaan Oromootiin yookiin ammoo Oromoo kumaatamaan dhiiga isaaniitiin harka kanaaf as an Oromo duunee banna malee Abiy Ahmed Itoophiyaa irraa bahee Abiy Ahmed Itoophiyaa irratti aangoo san irraa bu'ee yoomillee taanaan nagahan jiraachuu hin danda'u. Abadan kana jala sararii beeka kana jala sararee beeku abadan nagahan hin jiraattu Abiy Ahmed. Abadan ati lubbuun kan kee jiraachuu hin danda'u. Clearly kana sitti hime qeerroo Oromoo ajjeesaa hayyoota Oromoo ajjeesaa Haacaaluuf agalaafattee you will never ever live hanga guyyaa ati aangoo san irraa baate everything will be over for you. Kana jala sararii beeka. Akkuma ilmaan Haacaaluu abbaa malee guddatti ilmaan tantee guddatanii jira wanta irraa harkattoitu hin jiru. They are already grown. College asii bahanii jiran. You don't have anything. Wantummaan siyaaf hin jiru. Kanaaf Oromoon kan Oromoon 4 kiiloo jirtan. Oromoon Oromiyaa keessa jirtan. Namni kuni diina keessan. Biltsiginnaa warra jedhaman miseensota biltsiginnaa qe'ee kan kee keessa deemanii si rakkisan. Take action. That's the only way by which you can be free yourself. Namni of walaba godhuu barbaade. Oromoo walaba of godhuu barbaada taanaan wanti ati godhuu qabdu take action. A serious action. Madeesi. Yeroo dhiigni kan kee dhangala'u dhiiga isaa dhangalaasi. This is the clarity. Kanaaf mootummaan abbaa irree karaa nagaatiin sirraan bu'u. Mootummaan abbaa irree dhiiga kan kee sixuutu abadan damma si nyaachisu. Abadan waan gaarii siif hin hawwu. Kanaaf Oromoo never sleep. Waan sirraa eegamu kamuu dhiigni kan kee tokko yoo dhangala'u dhiiga jaraas lama dhangalaasi. Kana jala sarariin bari namoonni Oromoo yeroo tokko wanti nu sodaannu maal beektanii? Qeesonni jaraa baloo gimbaarun filatoo gimbaarun jedhan. Jeneraalonni jaraa baloo gimbaarun ente maal Oromooni mirga dubbachuu maaltu dhoorge? What is the reason? Miidiyaaleen Oromoo dur OMN freedom qaba baru. OMN dur
freedom qaba. You can say anything you want. Amma garuu iyyuu hin dandeettu. Amma garuu iyyuu hin dandeettu. OMN editionii isaatu ifuu hin danda'amu. Which is totally shame jechuudha. Qabsoon editionii sodaata. Qabsoon miidiyaan kun hin cufamaa jedhanii sodaata qabsaahan galma nun geessu. Kanaaf warroonni miidiyaa qabdan yoo qabsooftan onnee irraa qabsaa waan fedhe namni haa jedhu gadhiisa. Waan fedhe. Yoo kasasamte maal turfa? Miidiyaan cufamaa humna hin qabdu wanta taatu hin jiru kabira. Yoo guddatte ni hidhamta. That's all. Amma wanti nu rakkiseef kana kuno. Namni yoo guddate ni hidhama. Hidhaan kama Jawaar Mohammad hidhamuumi. Ameerikaa keessa yoo hidhamte bara hidhaa Jawaar Mohammad hidhamu ol wanti sitti dhufu hin jiru. Wanti sitti dhufu hin jiru. Clearly kana beek. Yoo hidhamte ammoo saba keetiif hidhamte. Yoo miidiyaan kun cufame miidiyaa biraa banachuu dandeenya. Bakka miidiyaa biraa banachuu dandeettutti miidiyaa kana wajjin dhiphataa ooluun Oromoo irratti qabsoo Oromootitti gufuu ta'u. Kana jala sararaa beeka. Abbaan fedhe maaf hin taane waan fedhaa jiru kana jala sararree himuu danda'u qabna. Kanaaf warri miidiyaa irra teettan. Warroonni miidiyaa irra teettanii yeroo dubbattan idiit wal godhaatiin ooltan bilisummaan akkasitti dhuftu hin jiru of sirreessa. Yoo san dadhabdan miidiyaa cufaatii gadi ba'aatii lafarra waa hojjedha. Kana hundaa ol garuu miidiyaa keessan daran ammoonti barbaadamu OMN irraa amma maal eega Oromoon? OMN irraa anaalisisiin eegu Oromoon. Kana sirriitti hubadhaa. OMN sagalee uummata Oromooti. Garuu anaalisisii miti kasirraa Oromoon barbaadaa jiru. Oromoon OMN irraa eegaa jiru labsiidha. Jala sarara hubadhaa. Jala sarara hubadhaa. Oromoon OMN irraa maal eegaa jira? Kana har'a wanti dubbadheef dirqama waan ta'eef hin dirqamee dubbataadha. Oromoon OMN irraa wanti inni barbaadu labsii qeerrooti. Kana jala sarara hubadhaa. Oromoon keelloo miidiyaa irraa wanti eegaa jiru it is not analysis. Hiikaa ooluu miti. Labsii qeerrooti. Oromoon kuush miidiyaa irraa maal barbaada? Labsii qeerrooti. Oromoon BBS irraa maal barbaada? Labsiidha. Kanaan ala teettanii raabaa doorii jettanii tirkii mirkiin haasawaatiin ooltan it has no values Oromoodhaaf. Amma yeroon raabaa dooriitii miti yeroo hooggansa qabsaawaa Jawaar Mohammad mana hidhaa keessa kennee raabaa doorii wajjin cinqataa oollu miti. Feetu waan feete jedhi maqaa. Feetu waan feete jedhi maqaa. Amma kan barbaadamu hatattamaan labsiidha. Labsi hatattamaan. Labsii sanarratti yoo dandeettan yoo dhugamatti dandeettan Oromoota bakka hunda uniformi godhaati hatattamaan akka gara qabsootti deebi'an godha. Haa cufan karaa Oromiyaa guutuu. Kanaan ala please don't confuse the community. Hawaasa communism godhina gaafiin qeerroo biyyarraa dhufu labsii gannuu dhiisaadhaadha. Labsaati Oromoon hundi dhagahee nu wajjin gadaa baanuu jedhamaa jira malee analysis irra oola gaafiin jedhu hin jirtu. Abbaan feete yoo aarti abbaan feete yoo mufatti miidiyaa san irra bahi san irra bu'i an tokko irra illee baane tokko irraa buune gaafii uummata Oromooti. Warri qabsoon isiniin galle mootu biltsiginnaadha gala. Warri dhugaa hubadhaa laala hubadhaa. Warri labsiin Oromoodhaa akkaataa jedhamuu qabutti jedhamuu hin qabnu jettan taanaan that's not qabsoo. Qabsoo karaa nagaatiin illee miti. Qabsoon karaa qawweetiin illee miti. Qabsoo karaa nagahaa keessatti balaan hin jiru jechuudha miti. Qabsoon karaa nagaa qabeenya daaraa godhuun jira. Wanti isinii galuu qabu. Barbadeessuun jira. Kana clearly hubadhaa. Qabeenya mootummaa daaraa godhuun jira. Qabsoo karaa nagaa keessatti. Nagaa wanti jedhamu yeroo qaba. Steeppii qaba. Kanaaf Oromoon lubbuu isaa wareegaa manni hin gubatu. Yoo mana gubachuu mana an dubbadhe akkas ta'a kan jedhamu totally it doesn't make any sense. Kanaaf warroonni miidiyaa harkaa qabdan warroonni miidiyaa hooggantan miidiyaa keessan irra waan hojjetaatiin jirtan sirreessa. Sana ta'uu baannaan guyyaa waan haqa fakkeenyis ni haayimu. Let me tell you. Namoonni tokko ammas keessaa waa takka isinii hima. I have to be honest because yeroo baay'ee obsee jira ukkaamsee irra taa'eera har'a waa jechuun barbaada. Maal argine beektanii? Jawaar Mohammad fa'a dhugaa walii himnaami. Maggaarajaa duuba ta'anii ragaa itti baati biltsiginnaan. Biltsiginnaan jechuudha. Ragaa maggaarajaa keessatti dhokatanii ragaa nama baani. Kana kawaa akkatu jira. Gaazexeessonni Oromoo tokko ammallee maggaarajaa duuba teettaniitiin riippoortii godhaartan. Jaalattanii jibbitanii illee kun dhugaa lafa jiru. Gaazexeessonni joornaalistis nuti warri jennu namoonni kun joornaalistii Oromootii warri jennuuni ifatti gadi bahanii gabaasuu dhiisanii rakkoo sabaa irraa dubbachuu dhiisanii
amma maal ta'u maggaarajaa dudda duubatti maggaarajaa hubadhaame. Who is talking to you? This is yeroo geesse Oromiyaa keessaa wanti akkasii oolee jira. Maggaarajaa duuba ta'anii gabaasaa ooluun what does it mean? Kanaaf warroonni uf beektan uf beeka. Namoonni maggaarajaa duuba galtanii gaazexeessitoota taataniitiin gabaasna jettanii oolaa jirtan kun please yoo biddeenni keessan dalagaan isin ulfaatte dalagaa biraa barbaadadha. Yoo dadhabdan yoo gabaasuun haqa Oromoo dubbachuu yoo isini ulfaate yoo isini ulfaate hubadhaa waan kan haqa Oromoo dubbachuun fuula keessaniin as baatanii dubbachuu yoo isin ulle please dalagaa biraa barbaadadha. You don't deserve to be a journalist. Kana jala sararee olii himna. You don't deserve. Journalist jechuun dirree waraanaa keessallee waan bullet proof jaakeettii kaayyataniit dirree waraanaa keessatti illee gabaasu. Amma dirree waraanaa ka hin jirre Ameerikaa keessa ta'anii miidiyaa dudda duubatti golgatanii maggaarajaa dudda duubaan akkuma rageeyyii yookiin ragaalee sobaa Itoophiyaa keessatti Jawaar Mohaammed fa'aa irratti godhamu gaazexeessonni keenya tokko maggaarajaa dudda duuba keessa teettaniitiin warri gabaasa sabaa sagaleen keessa miidiyaa irratti akka hin dhagahamne ji'a 2-3 oliif uf awwaaltaniitiin teettan please gadhiisaa dalagaa. Namni biraa qaxaramee haa dalagu. Namni biraa qaxaramee haa dalagu. Warri fuula keessan ol dhositan jechuudha. Think about it. Na hubadhaa warra fuula isaa dhoffate at you call him journalist nama tokko sirnaan interview godhanii hin beekan ji'a kana guutuu namoonni akka kana miidiyaa dudda duubaan ta'anii ammoo gaazexeessitoota Oromooti jedheet Oromoon maallaqa mindaa kafalaaf. How do Oromos pay for this paper? Miidiyaan maallaqa ummataa guuree gaazexeessitoota akkanaatiif mindaa kafaluun it is shame. Shame. Uflaala. Abbaa fedhe ta'a. Ani hojiin koo barsiisummaa kiyya fuula dhoffadhee distance teaching hin jira amma distanceidhaan ka barsiisu because of COVID-19. Garuu qabsoo keessatti gaazexeessaan distanceidhaan jira garuu fuula dhoffata gaazexeessaa fuula dhoffatu agartanii beektu? Have you ever seen the journalist that hide himself? Abbaan uf beekuu qaba kan. Abbaan uf beeku. But please, I will tell you this, dalagaan kun siif hin ta'u gadhiisaa warri akkasii. Warri yeroo Oromoon bilisoomu isin malee namni hin jirre yeroo dachiin qabsoo yeroo Jawaar Mohaammed ala jiran yoo ka gabaastanii har'a gabaasuu wanti isin dhorgu maali? Kakaleessa fuula keessa mul'iftanii bakka hunda dalaytan har'a immoo fuula keessa wanti isin dhositaniif maali? Yoo biltsiginnaa taatan jedhaa kutaa mangaruun carqa argillaachu. Yoo san ta'uu baattan ammoo qabsoo sabaatti gufuu ta'aa jirtanii dalagaalee akkasii dalagaa isiniif maluu miti. Dalagaa sanniin gadhiisaa deema. Abbaa feete ta'i. Maqaallee dha'uun hin oolu. Oromoon yeroo rakkattu qofaa miti mindaan isaa kafahamee kiisa ummataa irraa maallaqni guuramee mindaan isinii kakafalamu. You have to work hard. Ijoollee voluntarily Seattle irraa dalagan. Amiinaaf tasfaa'ee amma ijoolleen sun voluntarily yeroo dheeraa dalagaa turan booda kana yoo mindaan isaanii kafalame hin beeku still. Guyyama takka dhokatanii hin beekan. Garuu warri jalqabarraa mindaan isinii kafalamu. Har'a wanti isin dhokachiisu maali? Har'a wanti awwaalamtaniif maali? Calqisne ji'a lamaaf akka isinii obsine. Enough is enough. So gadi ba'aa hojjedhaa yookaan ammoo gadhiisaa hojii. Namni biraa itti qaaqaxaramu, namni biraa Oromoodhaaf haa dalagu. Kuni OMN ni ilaallata. Kallattiidhaan jechuudha. Kuni dhoksaa miti. Haqa OMN joornaalistoota sirrii tan saba isaanii fuula isaanii mul'isaniitiin qaxaran hojjetan qaxaradha. Kanaa dhala mootu Oromoo ittiin taphatinaa. Osoo Jawaar Mohaammed fa'aa jiraatte hundi siituu fuula isii agarsiistee hojjette. Jawaar Mohaammed I'm sure guyyaa inni bahe bakka seentan hin beeku. Guyyaa inni bahe gabaasuuf deemtanii gadi baatanii miidiyaa irra fuula akkasiin argan barbaaddanii. This is shame. Namni ogummaa isaa an ogummaa barsiisummaa akkaan jaaladha. Osoo namni fuula kan gedho sii barsiisinaan jedhe hin danda'an. Yoo hin jaalanne gadhiisa deema. Laalladhaa biddeena biraa dachiin bal'oo biddeenni hedduu jira kan irraa nyaatan. Garuu
Do not wait until we say this. Hanga Oromoon gadi baatee garaan isa gubatee namni hundi bakka hundaa jedhu ka'ee cadhisaniitiin laalaa ooltan teettaniituma mindaa keessanni fudhattan hujii hin dalaydan. That is shame. Shame. Ittima kana yeroon geesseen jala sararee dubbatee dhaatee abbaa feetan ittima. This is a fact. Factii kana ammootu wantuuf duuba deebisnuuf hin jiru. Maaliif seetan? Oromoon waa hedduu dalagee sababa hujii dadhabina isaaniitiin waa hedduun dhokate. Waa hedduu dhokate. Waa hedduu. Waa hedduu dhokate. Waa hedduu dhokate kana ammootu dhugaa jirtu walitti himuun barbaachisan. Abbaan fedhe samii kor yoo barbaadde abbaan fedhe mukarra bahii. This is the fact. Factii kana fudhadhuuti hojii deebisi. Miidiyichillee of sirreessaa. Journalistoota akkasii qulqulleessaa baasaa. We are not here to pay salary. Oromoon maallaqa mindaa kafaluu qofaafi miti. Oromoon nama qaxare akka isaaf hojjetuudhaaf. Akka isaaf hojjetuudhaaf. Kanaan ala qabsoo uummata Oromoo afoo teettanii gufuun ta'ina. Yoo dadhabdan jalaa goraa deema. Jalaa goraa. Jalaa goraa yoo dadhabdan. This is very clear. Kuni gaafii kiyya qofa osoo hin taane gaafii kallattii hundarraa dhufu maali wantummaan kun kan deemu jedhan gaafii deebisuu dadhabneerraa. This is the last call for that person. Inni biraa galata an galchu waan dubartootaa kana fixadhee dubbadheen fixu. Dubartoota Norway irraa biyyoota garagaraa irraa kanneen akka Jarman irraa illee jechuudha. Particularly ergaan galata nuu galchaa qeerroon biyyaa jedhanii nadhaaman Ameerikaa keessaa isteeta garagaraa irraa dubartoonni qeerroo diinagdeedhaan bira dhaabbattan kallattii garagaraatiin yeroo rakkanni sun jiru ijoollee sanaaf dirmataatiin jirtan qeerroon biyyaa probably isin nan beektan anis isin hin beeku ammoo galata dubartoota sanarraa starting from maqaa hin dha'u biyya Norway irraa eegalee Minnesota keessa bahee hanga LA'dhaan gadi bahutti jechuudha. Hanga Las Vegas illee gadi bahutti jechuudha. Starting from Australiaallee afooshaalee garagaraa waan ajaa'ibaa jechuudha. Afooshaalee garagaraa biyyi Saudii keessaallee namoonni tokko waan garaa jalaan hojjettanii qeerroo bira dhaabbataniif warra nu bira dhaabbateef galata nuu galchaa jedheera qeerroon biyyaa. Kanaaf personaalii namoota kana akka nama tokkootti jechuudha. Akka dhuunfaatti itti bilbileellee galanni keessan bilisummaa ta'uu nan jedhaan. Garuu ammoo Oromoonni biraa warri sodaattan warri diinagdeellee walitti qabdaniitiin bira teettan wanti isin gootan hin jiru. Qeerroo biyyaa diinagdeedhaan bira dhaabbadha. Wanti isin gootani dippiloomaasiin gahaan dalagameera dhugaa walitti haa himnu. Dippiloomaasiin bara kana dalagame biyya alaa kana dalagame gahaadhaa ol dalagameera. Gahaadhaa ol. Wanti hafe maali yoo jettan qeerroo biyyaa kanneen manaa bahanii bosona keessa jiran dhossaan qabu kun. Kanneen mootummaa kana afoo dhaabbatanii halkan kaleessa dheengadda agartan keelaala halkan keessa hiriirri bahamaa ture. Guyyaa hiriira bahuu yoo dadhabame halkan hiriira bahuun qeerroo kana bira dhaabbachuun qeerroo kanaaf waan qoonqoo fi bishaaniin bitatan bira dhaabbachuun dirqama Oromoota hundaati. Adda durummaadhaan galanni dubartoota Oromootiif dhufaa jiru galata olaanaa waan bira hin dabarre. Kanaaf dhiirri Oromoodha. An ergaan isinii qabu. Dhiirri Oromoodha. Dubartoota Oromootiin hoogganama. Dubartoota Oromootiin deema. Dubartoota Oromoo. Dubartoonni Oromoo qeerroo Oromoo bira dhaabbataa jirtan namni dhiiraa yoo waa godhuu dadhabdan dubartootatti kenna. Dubartoonni they are doing tokkochi isaanii ananatti himne dubartoonni kun kana godhaa jirraa. It's not the report from them. Qeerroo biyyaati kana jedhe. Kanaafi warri hanga ammaa waan gootan wanti isin gochuu dandeettan
wanti akka salphatti torbaan doolaara dhibbaa yoo baastan hin dadhabdan. This is a fact. Biyya guddate keessa jiraate torbaanitti doolaara 20 namni waan kanaaf kennuu dadhabu hin jiru. Kanaaf dubartoonni Oromoo wanti isin hojjettan hiriira bahuu irraa ala buluu irraa uf kennitanii deemuu irraa seenaan akka ajaa'ibaatti isin yaadata. Galata guddaa qabdu. Kanaaf namoonni Oromoodhaa kanneen cal'istaniituma namoonni dhiiraa tokko ani waan akkasi namoonni tokko maal godhan beektanii biyyarraa erganii gargaarsa akkasii godhaan yoo gargaarsa godhanii inni hin jiru. Inni gargaarsa godhu. Garuu maal jedhan kunoo bakka akkasiitti gargaarsa akkasii barbaachisaa jedhanii kennan. Bannamni akkanaa kun maallaqa hin kennine. Maallaqa hin kennine. Kanaafi please dubartoota Oromoo dhiirri Oromoodha dubartoota Oromootitti waan kennitan guduunfa dubartoonni Oromoo caasaa bareedaa hojjettanii haqaan ijoollee bira dhaabbataa jirtan kan ani isin hin beekne kan Rabbi isin beeku kan qeerroon biyyaa isin beeku waan hojjetaa jirtan sana hifattanii irraan dhaabbatina adara hifattanii irraan dhaabbatina isin hifattanii dhaabbattan taanaanin warri dhiiraa walakkaan isii ulee obbidiyoo taateerti walakkaan dhiiraa ulee obbidiyoo taateerti ergamtoota obbidiyoo taate keessattuu jaarsoliin hedduun isii manguddoonni jechuudha. Ani hin beeku biltsiginnaa jalaan jannanni argamaa kana itti manii kaan hin beeku jaarsonni hedduun isii garas deebi'anii jiran si namni ganamarraa bade galgalillee hin tolu beektanii namni ganamarraa bade galgalillee hin tolu so warri ganamarraa bade warri ergamtoota dargii turan walitti himnaa dhageeffadha warroonni ergamtoota dargii turan mallasiin jalatti yeroo mallaseen ammoo maqaa caasaa abaa'oo sabootaniitiin biyyaa yaa'an har'a ammoo biltsiginnaa jala galan kaleessa dargiin istirateejiin isaa አንድ ኢትዮጵያ አንድ ባንዲራ አንድ ቋንቋን ture dargiinis afaan Oromoo qubeessaa baatiin xiqqoo barsiiseera masala timirtii sana bira ol hin dabarsin har'a manguddoonni sun biyyi alaa teettanii Ameerikaa irraa fuud istaampii qocataa Ameerikaa irraa maallaqa manguddummaa dekeera irraa guurataa Ameerikaa keessaa xuurataa osoo hin hojjetin xuurataa baatanii maallaqa nyaataa har'a ammootuu mootummaa gabroonfataadhaaf ergamtuu taatanii ganama galgala walgahii qaamaa fi zuumiidhaan jara waliin gaggeessitan maqaan keessan ala jira. Kanaaf deebi'a isiniin jenna deebi'a kanatti deebi'a warroonni tokko ammoo jiran mana gaalanii taaziyaa kan taa'u jira warri taaziyaa taa'aa jirtan Abiyyi Ahmad ni kufettanii taaziyaa taa'artan Abiyyi Ahmad guyyaa adiidhaan kufeellee lubbuun hin jiraatu kana jala sararraa beeka abadan dhiiga biyya kamtu nama harkisaa dhiigaan laaqabe har'a Nobel Peace Prize kennaniifi the next month ji'a itti aanu irratti Oromoota lafarraa fixe Abiyyi Ahmad malee hin jiru nama akka kanaa kanaaf biyyi koolugaltummaa kennuu dandeettu yoo Eertiraadhaaf Chaayinaa taate malee hin jirtu Eertiraadhaaf Chaayinaa galuu danda'a Eertiraan warra isaati kanaan ala hanga Oromoon jirtu karaa Oromoon baatutti namni kun Ameerikaa dhufe eessa boqata Oromoon tokkichinu agarraaniin fuula irratti tufa yoo dadhabe waan biraa godhuu dadhabnaan fuula irratti tufuun ni danda'ama maal fida kanaaf yaa Oromoo qophaayaa waan gootan dubartoota dhageeffadhaam haqni jiru kana qabsoon harka dubartoota Oromoo jira gahee olaanaa hiriira bahuu irraa eegalee maallaqa gumaachuu eegalee osoo isinuu hin gaafatin biyyatti gargaaruu irraa eegalee gaheen isaan taphataa jiran gahee olaanaa waan ta'eef sirriitti hojjedhaa. Inni biraa rakkoo Oromiyaa keessa jiru miidiyaa irratti yeroo baay'ee wanti himamu hidhamtoonni biyya keessatti hidhaman lakkoofsi warri miidiyaa dubbatuu fi haqni Oromiyaa keessa jiru walitti hin dhufu. Fakkeenyaaf akka isin hima Harargee Bahaa Fadiisiin ijoollee 76tu mana hidhaa keessatti dararamaara. Koortii dhaquun hin jiru mana hidhaa keessatti. Inni biraa
miidhagaa tolaa keessa nama 96tu jira. Maqaa jaraa waliin jira wanti kun. Listiin jira. Inni bira aanaa jaarsoo magaalaa Aallee qofarra nama 48 nagaa buusna jedhanii osoo isin araarsina jedhanii abbaan qabeenyaa Balaayinee namichi jedhamuu fi manguddoonni biyyaa yaamanii fuudhanii ijoollee diina kennanii ijoolleen hangarraa hidhaa jirti. Magaalaa takka qofarra nama 96. Mootummaan Itoophiyaa 9,000 maal amani. Namoonni tokko illee miidiyaa irra ta'anii hidhamtoota 9,000 siin jiru. Adunyaan illee san qawwisiisu. Gara biraatiin hirna yoo fudhan hirna qofa 2,000 oltu hidhaa jira. Hirna qofa 2,000 oltu jira. Hubadhaa wanti kun amma maali naannoo tokko jechuudha. Naannoo tokko akka Itoophiyaatti yoo ilaalan fakkeenyaaf naannoo Arsii lixaa keessa dhaqan aanaan tokko bara nama 5,000 ol mana hidhaa tokko keessa kan jiru jira mana barumsaa keessa kennamu 5,000 ol. Garuu yeroo gabaasni himamu gabaasa kana faaktii jiru warri guureetiin dhiyeessu exact data argachuu dadhabuudhaan lakkoofsi hidhamtoota siyaasaa nuti Jimmaan magaalaa qofa keessa naannoo magaalaa keessa data san baasuu danda'a. Am gonna post data sanniin deebiseetiin takka nama gara 90 homaatu jira. Ganda tokko irratti namni 100 yoo hidhame Oromiyaa guutuurra nama 100 meeqatu hidhama yoo xiqqaate 60,000 70,000 hidhaa jira. Yoo xiqqaate nama 60,000 70,000 hidhaa kan jiru. Kakaambilee waraanaa keessatti hidhan silaa lakkoofsaan qabu. Kaachii fuudhanii ajjeesan lakkoofsan qabu. Ka fuudhanii ajjeesanii waraabessaaf darbaa jiran lakkoofsan qabu. Kan lagatti darbaa jiran lakkoofsan qabu. Kan boolla bishaanii keessatti eela ummanni qotate keessatti darbaa jiran lakkoofsan qabu. Kan jimaa jalatti hundee jimaa jalatti darbaa jiran lakkoofsan qabu. Daa'imman manatti seenanii harmaa keessa mucaa daa'ima agartan. Daa'ima mana seenanii ajjeesan rasaasaan. Maal yoo se'an? Kanaaf Oromoo warroonni miidiyaa irra jirtan gabaasni isin gabaasa compile ta'ee fi listii hidhamtoota sirriitti qabu gabaasa please kana booda nama 9,000tu hidhamee nama 10,000tu hidhamee gabaasni Oromiyaa irraa dhufu gabaasa kijibaati. Faaktiin jiru haqni lafarra jiru yoo xiqqaate nama 60,000 oltu Oromiyaa keessa hidhaa jira. Yoo xiqqaate minimum jechuudha. Minimum. Kanaaf Oromoon yeroon qabsoo isaa istirateejii isaa jijjiiree hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiran Jawaariin fa'aan gadhaa wanti hin bayiniif maali? Maaliif ba'uu dadhaban? Maaltu hin baasin? Oromiyaa hundarraa sochiin mormiin lagannaan godhamaatiin ture wal fakkaachuu waan dadhabeef maa dhugaa lafa jiru. Kanaaf hatattamaan labsiin amma ba'u osoo yeroo hin kennin labsiin gadi dhiifamee kan ta'uu qabu maali? Oromiyaa guutuu bifa fakkaatuun jechuudha. Maal ta'uu qaba? Hiriirri yookiin ammoo lagannaan yookiin ammootu diigumsi diinagdeedha. What is the reason? Bishaan Finfinnee irraa Oromiyaa keessaa bahaa warri Finfinnee bishaan isaa dhugee rafa. Oromoon ammoo ni du'a. Maali sababni isaa? Maali sababni isaa? Bishaan dachii Oromiyaa keessaa bahee ifaan dachii Oromiyaa keessaa bahee isaan 4 kiilootti isaanii ifaatti ta'a. 4 kiilootti isaan gammadanii ittiin jiraatu. Oromoon garuu ganama galgala qe'een hundi buqqa'ee jiraataman. Du'aa jiraataman. Daa'imman hundi ajjeesaa jiran. What is the reason? So, labsiin itti aanu kan inni hammatuu qabu jaalattanii jibbanillee. Amma yeroo dabree ofuma isaaniitii naannoo Shaashamannee waan dalaganiiti ummata musliimaattu dalaga jedhanii harka kuffisne san. Kufeera Oromoon harka cabseera san. Ammoo kana booda ifaan ifatti itti himu. Sabaaf sablammoon Itoophiyaa keessa jiraattan. Kana booda ummata Oromoo wajjin dhaabachuun dirqama. Kadhaa miti. Dirqama. Kuni dirqama qabdan. Oromoo wajjin dhaabachuu sabaaf sablammoon Oromiyaa keessa argamtan dirqama qabdan. Dirqama. Kana jaa sararaatti himaa. Dirqama. Shurruu miti. Kana booda qabeenyi mootummaa akkuma mootummaan addunyaa qabeenya irraa dhaabe qofaa miti. Oromoon qabeenya mootummaa sanaa biyya sana keessa jiru irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu qaba. Maali shurruun kadhattu? Maal wanti kadhattu? Konkolaataan mootummaa maal godha Oromiyaa keessa? Oromoo ajjeesuudhaaf olii gad deemee Oromoo ajjeesu malee konkolaataa waraanaa Itoophiyaa maal Oromoo kam tasgabbeessaadha? Oromoo ajjeesaadha. So konkolaataa jara ittiin asii achi fiiddeetiin Oromoo ittiin ajjeeftu dhaa godhi. Maali shurruun ati kadhattuuf? Nothing to beg.
mootummaan kun Oromoo miliyoona 60 kadhachuu qaba malee Oromoo miliyoona 60 mootummaa kana kadhachuu hin qabu. Kanaaf Oromoo your next strategy tarkaanfiin kana booda isin fudhattan hidhamtoota siyaasaa Oromoo gadhiisuu didaniimi. Gadhiisuu didaniimi. Tarkaanfiin isin fudhattan tarkaanfii laalessa. Kan namu anatu cabe. Jawaariin osoo hidhuu baanne galteen kun nutti hin galtu. Osoo hidhamtoota siyaasaa akka warningiin nu kennamneef gadhiifnee jiraanne kana hin taanu akkaataa isaan jedhuu danda'amutti tarkaanfiin suukanneessaan mootummaa Abiyyi Ahmad irratti fudhatamuu qaba. Suukanneessaan ummata nagaatii miti. Qaama mootummaa takka takkaan hin barbaachisu. Waan biraa shurruutu hin barbaachisu. That is yoo san nuti goone Oromoon gaafii tokko yeroo gabaabaa keessatti deebii isaanii argata. Deebii isaanii argata. Ammas gabayaa gara Finfinneetti waan Finfinnee gurgurtan dhaabu qaxxura mee beelaan ji'a takkaa jiraatan. Maal taata Oromoon waan qabdu nyaattee hin jiraattu soogiddoo dhabde maal taata? Soogiddoo dhabde maal taata? Wanti si ta'u maal? Uffata maal yoo dhabde maal taata? Maal wanta taatu hin jiru? Hin jiru. Kanaaf Oromoon sirriitti hojjechuu danda'u qaba. Labsiin hatattamaan bahuu qaba. Labsiin bahee kun ammootu dhibbatti jirri ooluu danda'u qaba. San ta'uu baannaan kana gochuudhaaf ammoo laal a serious action laal kan uf duuba hin jenne hin sodaanne jechuudha. Waan si afoo jiru uf jala qulqulleessaa deemamuun barbaachisan. Dhumate bakka wanta ati godhuu dandeenya. Wanti godhuu danda'amu waan si afoo dhaabate qulqulleessaa deemta. Sana booda namni lubbuudhaan jiraate bilisummaa ni argata. Kanaan ala mootummaa nafxanyaa deebisee Oromoo irratti dhaabuu barbaadu. Akkuma amma laala mee hubadhaam diyaaspoora wanti inni godhuu irraa hafe maaltu hafe? Mee naa himaa. Diyaaspoora maan akka biyya alaatti wanti godhuu irraa hafe maaltu irraa hafe? Amma dura imbaasiilee cufee kan hin beekne, imbaasii koree alaabaa buusee kan beekne, imbaasii abotti hiriiree kan hin beekne hamba likkii agarsiiseera. Imbaasiilee hunda hojii irra cufsiiseera. Adunyaan agarteerti salphatanii jiran. So what is left? Waan biyya keessaa yoo ta'e malee maaltu hafe mee? Wanti akka barana diasporaan dalagee jira yoo jedhame hin jiru. Diaspora has done a lot. Bakka hundatti jechuudha. Warri an maqaa isin kaasuu hin dandeenye. Kan ganama galgala yoo isin imbaasii itti cuftan yoo poolisoonni isinillee hidhamu no bilisummaaf hidhamtan. Mucaan imbaasii gubbaa bahee UK'tti alaabaa sana buuse. Osoo poolisoonni miilatti rarraatu. Miila isaanii poolisoota sana ofirraa gadi qabee gubbaa irra bahee alaabaa sirna abbaa irree Oromoo irratti deebisuu san yeroo gadi buusu bar lubbuu isaa irraa baheeti. Lubbuu isaa irraa baheeti beekan sirriitti hubadhaa. Kanuma ol diyaaspooraan maalaa godhu? Wanti takkittiin diyaaspooraan amma godhuu qabu guddoon osii nafte qeerroo cinaa dinagdeedhaan dhaabbachuu. Abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu. Guuri saba kan keetiif guurtaa bira dhaabbadhu. That's it. Guyyaa Oromoon mootummaan kun dinagdeen qabu kufeera beekaa kan. Wanti jarri nyaataa jirtu waan dhuma waan dur kadhatanii dhossanii kan kitaaba maddamarii fa'aa gurguratan san amma waraana nyaachisaa jira Abiyyuu umrii dheereffachuudha. Liqii biyyoota gal araatiin kennan hunda isaa hojii misoomaa hojjetaa jirani. Wanti jarri godhaa jirtu maali? Siidaa dhaabaa deddeemu ammallee achisan eebbisnee. Abiy Ahmed doesn't deserve to be a prime minister. Abiy Ahmed የተፈጥሮ የአካባቢና የተፈጥሮ ምናምን ኃላፊ መሆን ነው ያለበት። ሪክሬሽናል vocation ዋን ከሲዘን ተውቀ በመለ he don't deserve to be a prime minister. He doesn't know how to lead the country. Project manager ta'uu danda'a. He's not gonna. It doesn't make any sense. Nama biyya bulchuudhaaf dandeettii qabu miti. Sabaaf gaafii sabaa deebisuudhaaf nama dandeettii qabu miti. Onneen sin qabu. Onneen isaa waraana bakka qawweedha. Maali xaaliyaanii wanti garaagarummaa qabu? Xaaliyaaniin bar faranjoonni qawweedhaan nama gabroomsite. Abiy Ahmed illee nafxanya kan jennuuf kanaaf ergamtuu nafxanyaati. Ashkara nafxanyaati. Kanaaf Oromoon bakka jirtan irraa warri diasporaa jirtan. Let me tell you jala sararee sittima. Yoo karaa waa ittiin gootu wallaalti call me, I will tell you how to help qeerroo. Sigarsiis abadan qeerroon yeroo ammaan tana diinagdeedhaan akka bira dhaabbattan barbaada malee hiriiraa miti. Amma ni hojjannaa jedhaaru, ni kaasnaa jedhaaru, mootummaa kana lubbuu keenya kenninee ni kaasnaa jedhaaru. Wanti jarri barbaaddu garuu diinagdeedhaan bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Naali maallaqni ree bar maallaqaa hojjettee argatta. Mindaa ji'a tokko hadha yoo kenne
ji'a dhufu am sure hojjedheen arga gammuu murellee kennuu danda'a wal akka one force Itoophiyaa keessa bar mootummaan Abiy abbaayif jedhee mootummaan biyya sana mindaa guutuu hojjettoota irraa muraa ture yeroo zamana nuti biyya turre oolmaa jedhanii mindaa ja'a namarraa muraa turan har'a warri diiyaaspooraa biyya alaa jirtu Eertiraan akkamiin bilisoomte Eertiraan dubartoonni isaanii bar qaama ofii gurguranii hoteela bulaniit maallaqa achirraa fuudhan mootummaa sanaaf ergaati lammiileen Eertiraadhaan dirqama waan argatanirraa gibira kafalaati maatii isaanii mootummaa sana ergaati mootummaan sun hanga qoqqophiin irra taa'ee hunda kana kan jiraati what about Oromos waan abbaa biraati waa godhan qeerroo biyya keessa jiru kanneen lubbuu isaanii kennanii bilisummaa keetiif si qabsa'aa jiru diinagdeedhaan bira dhaabbachuun maali dirqamni kan keere maal wanta ati fudhadhe kanaafi waan kana gochuu irratti warri waan kana ni hojjanna jettan birookiraasiin barbaachisu amanamummaa qofa gaafata amanamummaa wal amantee waan guurtu jirtanii bar namoonni gara garaa kan maqaa isin dha'uun barbaanne warroo